Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya isinirraa isiniif darbu guyyaa har'aan tanaatis jalqabuu irratti argama jechuudha. Akkuma kanaan duraatti sagantaan keenya kan isinirraa isiniif darbu gaafiiwwan bashannansiisoo barsiisootaan kan garaagaraa of keessatti hammatee hawaasa keessa deemuudhaan deebisaa ittiin barbaannee kan isin biraan geenyudha. Har'aaf jennee immoo gaafii nuti jalqaba irratti qabanne yeroo ammaan tanaa akkuma waliin beeknu namoonni baay'een waa'ee biyyattiidhaa, waa'ee siyaasaadhaa, waa'ee nageenya biyyattii irratti xiyyeeffannaadhaan ni haasa'an jechuudha. Namoonni waa'ee biyyattii tanaa hangam takka hubatan kaa'u hubannaan isaan waa'ee biyyaa irratti qaban maali jechuudhaan gaafii tokko qopheeffanne. Gaafiin keenya kan jalqabaatis kan namoota kanneen gaafachuudhaaf jennu biyyattii Itoophiyaa keessa mootummaa federaalaa meeqaa fi mootummaa naannolee meeqaatu jira jennee gaafanna. Deebii isaanii kan waliin daawwannu ta'a. Hordofaa. Iya Ali Jan, maka ya Siraj Abdul Razak Nanjan. Budi Ilyas. Maka ya Fromsa Abdul Karim Nanjan. Maka ya Naima Nanjan. Farida Umar. Khadir Amin Nanjan. Itoophiyaa tana keessa mootummaan federaalaa takkumaa jira. Biyya naannoo Oromiyaa keessatti akka yeroo ammaan tanaatti mootummaa sadii bulchu jiran fakkaata. Sadeen takka lidduu poolis addaa, takka poolisii federaalaa, takka poolisii naannoo. Kudhaniitu jira amma kudhan taatee jirti. Kan federaalaa takkumaa jira. Jechuun amma kudha takka amma haaree akka dhufte jechuudha. Innaa mootummaan naannoo federaalaa lameen Dirreedawaa fi adda Finfinnee jechuudha. Gaafii ani beekne gaafatte. Takkuma ka. Okey, iddoo kana takkuma. An beekne kee wallaan an beekne jajjabduun an gaafatin qaba. Naannoo kudha takka moo kan naannoo sagal. Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya gaafii keenya kan jalqabaa gaafannee namoonni deebisaatti fakkaatee nuti deebisanii jiran jechuudha. Deebisaan inni sirriidha ammoo biyyattii tana keessatti bulchiinsa mootummaa federaalaa lamaa fi akkasumatti illee naannolee 11tu argama jechuudha. Bulchiinsi mootummaa federaalaa lamaan magaalaa Finfinneedhaati fi magaalaa Dirreedawaadhaati. Kan ammoo naannoleen 11 lama haaraa amma dabalatee waliin jechuudha. Naannoo 11tu argama. Kun egaa gaafii keenya kan jalqabaatiif deebii ta'a. Gaafii nuti lammaffaa irratti gaafanne immoo maammaaksa irratti xiyyeeffata. Maammaaksi akka hin qabneen eeginaan irra hin jirreen dirmatti jedhu hiikkaan isaa maali jechuudhaan gaafanna. Ammallee afaan turaa isin jenna. Maammaaksa yuutaati na fakkaate. Waan tokko osoo bakka namni sana osoo hin jaalatini jechuudha. Ijjiteeti dirmachuun isaa san hin jaalatne. Akka isa dirmatu san sababa saniif kan dirmate san hin jaalatamne jechuudha. Aanarraa dabaruu bakka gaafii aanarraa ga'uu bakka. Naannoleen takka naannoo Tigraay, lammata naannoo Oromiyaa, Affaar, Hararii fi Jaamnes akkasii hedduu tokko. Maltijir. Kabiraan jiru. Ika sambiha. Awon beekon. Awon beekon waada jaayiba gaafa. Kan qabneen iyyitee irra hin jirreen dirmattee waa walirra hin jirre jechuudha. Ifa isaa obgaan jiru amma nama sirra hin jirre si dirmate jechuudha. hordoftoota keenya ammas deebineeti jirra gaafii keenya kan lammaffaa kan nuti gaafanneef namoonni deebisaa isaanii bifatti fakkaateen nuuf deebisaniiti jiran jechuudha. Gara gaafiitti aanutti ceena. Gaafiin sadaffaadhaati fi inni xumuraa kan nuti gaafanne gaafii jibbaataati. Gaafiin keenya kan jibbaataatis abbaan obsaa ijoollee afur dhalche.
isaanis maqaan isaanii Tolaa, Toltuu, Caalaa yoo ta'e tokkichaan hafe maqaan isaanii eenyu jechuudhaan namoota gaafan. Namoonnis deebisaa isaanii bifa itti fakkaateen nuuf deebisan. Ammallee hordofaa. Obsaa ta'uu qaba gaa. Kanaaf Tolaa, Toltuu, Caalaa, Caaltuu. Namni afran nu bitame. Caaltuu. Bashannanaa miti yana dhibee jira. Asumarra dalaadhaa bakka dhiifamaa hojii. Hadir ta'uu mala hadir. Egaa hadir malee bakka biroo kamtu jira. Caaltuu. Obsa. Hordoftoota keenya saganticha keenyatti akka bu'aaraadhaa bashannanaadhaa jirtan abdii guutuudha qabna. Sagantaan keenya kan isinirraa isiniif jedhu kan guyyaa har'aan tanaattis gaaffiiwwan bashannansiisoo barsiisootaan of keessatti qabatee hangammaatti kan isin biraan gahaa turre kana guyyaa har'aan tanaatti jennee gaan qophii nuti qopheeffanne kanuma fakkaataa asumarratti waliif galchuudhaaf jenna. Qopheessan sagantaa Namurat Mahammad gama ogeessaa kaameeraadhaatiin abdii bushiraa waliin bakka takkaa ta'uudhaan turre torban sagantaa fakkaattu biraatiin ammoo lagaruutti warra torbaan nu haa godhu har'aaf xumurree nageetti.